warri biyya alaa biyya iddoo kam teessanii kan social media dungoo multimedia YouTube kan jedhu kan hordofaa jirtan nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Raajii Saaggaluun jedhama. Guyyaa har'aa kana immoo fuula keessan duratti kan inni yaadhee fi waan kabajuuf jechaa jirru waa'ee ayyaana Faasikaa wajjin waan wal qabatu isinitti himuu barbaadeetan. Achumaan garuu warra amma yeroo jalqabaatiif dhuftanii gara dungoo multimedia kana subscribe like gochuudhaan jalqabaa. Hundumti keessan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa miidiyaa kana tumsuu akka qabdan isin hubachiisa jechuun barbaada. Tole guyyaa har'aa kana waan ani isiniin jedhu warri social media hordoftan hundi keessanii akka loogoot akka mootoo kanatti akka fayyadamtan hin barbaada. Dungoo jechuun ifa in ibsaa waan nama dukkana keessa jiruu fi namni tokko nama jaallatu dukkana keessa nama jiruuf nyaata laatu ifa laataaf lafa nama dukkana keessa jirutti nyaata laachuur uffannaa laachuurra ibsaa laachuutu dursa jechuudha. Maaliif jireenyi nama ifaan masakam ifaan ijaarama waan ta'eef jechuudha. Kanaafani gara YouTube dungoo multimedia kanatti isin affeera. Tole gaa ta'u waa'ee Faasikaan isinitti daqiiqaa muraasa maal jedha seetan Phaawulos gaafa dubbatu Faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameera jedha. Faasikaa jechuun nyaataaf dhugaatii miti. Faasikaa jechuun ittiin sirbuu ittiin aadachuu miti. Faasikaa jechi jedhu faarfannaa miti. Faasikaa jechi jedhu lallaba miti. Faasikaa jechuun mataamti isaa Yesuus Kiristoos ce'uu jechuudha. Kan nu ceessise immoo ilma Waaqayyoo Yesuus hojiin fannoo irratti hojjetameen aarsaa jiraatu barabaraan jiraatu ta'ee isanni gatii baasenitu nuti har'a boqonnaatti du'aa gara jireenyaatti ceenu. Faasikaa jechuun ce'uu darbuu jechuudha. Gadda irraanfachuu, salphina irraanfachuu, mandaraa du'aa keessaa ba'uu, hiikamuu jechuudha. Jechi Faasikaa jedhu kan inni argamu seera ba'uu boqonnaa 12 yoo dubbistan hin argattu. Galgala Waaqayyo saba Israa'eliin bittaa Gibxi Fariyoon jalaa baasetti sabni Israa'el hoolaa Faasikaa qalanii nyaatan. Isinii galee nyaachisa Faasikaa godhatan. Isa kakuu moofaa irratti ergaa raajii ture. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa kan inni ittiin ba'ee hoolaatu qalameeti. Dhiiga horiitu dhiiga manatti dibame michichila balbala isaatti dibameeti. Kakuu haaraa keessatti immoo Phaawulos gaafa dubbatu maal jedha? Faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameera jedha. Faasikaan ifa dukkana keessaa gara ifaatti ba'udha. Faasikaa jechuun mana hidhaa keessaa gara dirree bal'aatti ba'u jechuudha. Kanaaf hunduma keessaniif hordoftoota dungoo multimedia kana taatan hundumaaf kan social media yeroo kamiin bantanii irraa hin nuffine media kana waan ta'eef yeroo yerootti qophii gaarii, qophii bashannansiisu, qophii barsiisu, qophii hafuuraa anis yaadan laaddu miidiyaan kuni yeroo hundumaa awakening gochuu, dammaqsuu, barsiisuu, bashannansiisuu utuu bashannanii immoo irraa barachuu akka qaban dhaamsa kooti. Kanaaf hunduma keessaniif Faasikaa inni ta'e Yesuus isiniif qalameera. Inni isiniif aarsaa ta'ee dhiyaateera. Yeroo hundumaa har'aa jalqabee Faasikaa isiniif ta'ee hafu. Miidiyaan amma yeroo ammaatti fayyadamaa jiru namoonni ni kaan viewerii ittiin argachuuf ni kaan qarshii ittiin argachuuf ni kaan immoo followerii dabalachuuf fedhee mata duree garaagaraati kaafnee itti fayyadamnu. Garuu sooshaal miidiyaa irratti wantoonni dhiyaachuu qaban wantoonni kana dura dhiyaatanis akka isinitti hin tolle yoo jiraates isaaniin isa adda baasne abaluullee jennee maqaa dha'uudhaan irraa garuu sooshaal miidiyaa irratti dhiyaatanii gaariidha. Wantoonni akkasii mata dureen akkasiitu dhiyaate. Toopikii akkasii irratti dhaloonni waa argachuu danda'a waan jettan qabdu laata. Okay. Yaadani waa'ee miidiyaa wajjin wal qabsiisee laachuu barbaadu dungoo multimedia dabalatee miidiyaa warri namni na hordofu hamma sagalee kana dhagaa jiru hundinuu itti fayyadamii miidiyaadha. Miidiyaan mootota arfaffaati. Mootiin inni jalqabaa meeshaa waraanaa, ikoonoomii, mootii nama biyya bulchuu fi mootii inni arfaffaa inni warroota kana sadan hoogganu miidiyaadha. Miidiyaan balleessuu danda'a, ijaaruu danda'a, jireenya namaa fayyisuus, balleessuus, dukkaneessuus hin danda'a. Biyyi tokko baduu fi biyyi tokko ijaaramuu fi miidiyaan meeshaa waraanaa guddaadha. Dhalooti kan inni bade jedhamu miidiyaadhaan bada, dhaloonni hin fayye kan nu jennu miidiyaadha. Kanaaf itti fayyadama miidiyaa wajjin wal qabatee waanan jechuu barbaadu namni YouTube irratti hojjetu kam namni fuula Facebook irratti TikTok irratti Instagram irratti waan kamiin
social media ammayyaan fide hundumaa warri fayyadamtanii yoo danda'ame gabaa qabaayii jedhu gabaadhaafitu fiilmii waan ta'e yookiin jecha badaa tokko tun dubbadhe amma foloowerii baay'ee akka inni godhatu abdiin qaba. Maaliif yoo naan jettanii addunyaa kufaatii keessa waan jirtuufi addunyaan kun kufaatiidhaaf dhiyoodha, salphinaaf dhiyoodha. Addunyaan waaqayyooma waan ifaa waan ta'eefi namni waan ifaa kana fudhachuutti baay'ee daagii baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eefidha. Isin garuu ijoollee ifaateedha macaafi gaafa dubbatu. Ijoollee ifaa waan taataniifi warri social media fayyadamtan hundi keessan yoo danda'ame jedhu akka dirqamaatti akka obboleessi koo fayyuu qaba, jiraachuu qaba, jireenya gammachuu argachuu qaba yoo jettu yoo ta'e waan haqa ta'e hordofaa, waan ifa ta'e dubbadhaa. Social media jala deemtanii follow gootan illee adda baafadha. Fakkeenyaaf akka filannoo jalqabaatatu godhattanii kanan jedhu Dungoo Maltiimiidiyaan bor miidiyaa guddaa hawwata akka inni ta'u abdii guutuun qaba. Jalqabni xiqqoo fakkaateyyuu wanti hundinuu burqaa isaarraa xiqqoodha. Burqaatu dabalaa deema. Kanaafuu itti fayyadama miidiyaa kana irratti waan dabalee jechuu barbaadu warri hojjettanis, warri qopheessitanis, warri daawwattanis waan gaarii, waan nama hawwatu bifa qoosaan ta'uu mala, lallabaan ta'uu mala, faarsaan ta'uu mala, barumsa garaagaraan ta'uu mala, yookiin immoo deemanii daawwachiisuu, viizitii adda addaa daawwachiisuun ta'uu mala. Kanaaf amma danda'ametti waan sammuu namaa keessatti hafe nama qarutu ta'ee yaada jedhuun qaba. Dhaloonnis waan akkasii duukaa bu'uu qabdutti ni amanaa. Kanaafiyyuu Dungoo Maltiimiidiyaa irraa guddaan eega, baay'een eega, jabaadhaa akka inni social media guddaa ta'e lafa kana raasu abdii guutuun qabaa. Jabaadhaa hojjedhaa. Waan barbaaddan hundumaa yeroo barbaadanitti akka isin argattan abdii guutuun qaba. Galatooma. Stay blessed.